Daa'imman yeroo ilkaan biqilchuuf jedhan mallattoo akkamii agarsiisu kan jedhu ilaallama. Akkuma beektan egaa daa'imman yeroo ilkaan biqilchuuf jedhan mallattoo akkasii agarsiisu kan jedhu hawaasa keessatti hedduminaan kan haasa'amu jira. Wanta hawaasa keessatti haasa'amu hammi ta'e kan dhugaa ta'e jira. Haa ta'u malee immoo kan dogoggora ta'es jira. Mee daa'imman yeroo ilkaan biqilchan yookaan yeroo ilkaan biqilchuuf jedhan mallattoo akkamii agarsiisu? Kamtu mallattoo ilkaan biqilchuudha? Kamtu immoo miti kan jedhu ifa akka ta'utti akka armaan gadiitti gabaabsee isinii qabadheen jira. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii. Sabskiraayib gochuun maatii ta'a jechuun barbaada. Daa'imman hedduun umurii ji'a 4 hanga ji'a 7 gidduutti ilkaan jalqabaa biqilchuu eegalu. Haa ta'u malee daa'imman tokko tokko immoo hanga waggaa tokkoottis turuu danda'u. Giddu galeessaan naannoo ji'a 6dha kan daa'imman ilkaan jalqabaa biqilchuu eegalanii. Kan ji'a 4ttis jalqaban jiru hanga waggaa tokkos turuu danda'a. Akka waliigalaatti daa'imni tokko osoo ilkaan hin biqilchiin ture kan nuti jennu yoo hanga waggaa tokkoof ji'a tokkootti hin biqilchiin ture qofadha. Hanga isaatti hin biqilchiiru turraan ogeessa fayyaa ilaalchisuu barbaachisa. Mee mallattoolee yeroo daa'imman ilkaan biqilchan yookaan biqilchuuf jedhan agarsiisan kan jedhu tokko tokkoon gabaabseen kaasa. Daa'imman yeroo ilkaan biqilchuuf jedhan mallattoo adda addaa agarsiisuu danda'u. Kanneen keessaa kanneen yeroo hedduu mul'atan tokko amala dhabuu. Amala dhabuu intana caannachuu amala dhabuu fedhiin nyaataa hanga ta'e ni hir'ata. Fedhiin nyaataa hir'achuu, fedhiin harmaa sirriitti fudhachuu fi gororri xiqqoo itti baay'achuun ni jiraata. Amala dhabuu yeroo jedhu baay'ee amala dhabanii irritable ta'anii akka daa'ima dhukkubsatee ta'uu hin ta'in kan duraarra xiqqoo ba'u intana caannachuu jechuudha. Fedhiin nyaataa akkasumas harma hodhuu dhibbaa dhibbatti diduutuu hin ta'in xiqqoo hir'ata. Gororris afaan isaaniitti baay'ata. Kana malees gurraa fi fuula of hooqu. Callisanii gurra isaanii fuula isaanii kana hooqu. Waan isaan hooqsisuuf quba isaanii dabalatee waan hunda afaan itti geessu. Bakka ilkaan itti biqilchaa jirtu suni isaan quuqxii isaan hooqsisti. Erga isaanii irraa jechuudha. Sanaaf akkuma hooquu barbaadanitti quba isaanii kana gara afaanii kaa'aniitu waan hooqan fakkaatu bakkitti ergaa ilkaan itti biqilaa jirtu sana. Bobbaan kan duraanirra xiqqoo qallata. Xiqqoo qallata yeroo jedhu garaa kaasaadha osoo hin ta'in duraan guyyaatti 2-3 kaakkaa godhoo ta'anii akkuma duraa 2-3 kaakkaa godhu garuu furdinni isaa kan duraarra xiqqoo qallachuu danda'a. Garuu garaa kaasaa hin fidu. Garaa kaasaa ol gurraa dhanna gubaa maal hin fidu jechuudha. Ilkaan biqilchuun xiqqoo bobbaa qallisa malee amma bobbaa baasuu firiikweensii bobbaa baasuu hin dabalu. Akkasumas ol gurraa hin qabu, dhanna gubaa hin qabu, dhukkubbii garaa hin qabu jechuudha. Maatiin tokko tokko yeroo daa'imman garaa kaasaa godhatanii ilkaan biqilchaa jiradhanii callisanii ilaalu. Yeroo daa'imni ol guuru, yeroo dhanni isaa gubu. Haa ta'u malee ilkaan biqilchuun ol gurraa garaa kaasaaf dhagna gubaa hin fidu. Kan inni fidu bobbaan isaanii kan duraarra xiqqoo maqallata. Firiikwensiin isaa garuu hin dabalu. Duraan 2-3 yoo ta'e ammas 2-3 jechuudha. 5-6 ta'u. Haa ta'u malee egaa maatiiwwan tokko tokko maatiin daa'imman guddatan tokko tokko biratti daa'imman garaa kaasaa cimaa yeroo godhatan ho'iinsi qaama isaanii yeroo dabale yeroo baay'inaan hooqqisan yookaan haqqisan yeroo baay'ee bu'aniif kan fakkaatan agarsiisan ilkaan biqilchaa jiru jechuun daa'imni rakkoo biraa keessa hanga galutti kan eegan jiru. Akkasumas maatiin tokko tokko maal godhu daa'imni ilkaan biqilchaa jira yoo amala dhabaa jiradhaniitu erga ilkaanii bifa aadaan riqsiisu. Ilkaan biqilchaa jiradhanii erga liqsiisuun sirrii miti jechuudha. Kanaafuu yeroo daa'imman wantoota salphaa ilkaan biqilchuun dhufan alatti mallattoowwan biroo mul'isan sababa ilkaan biqilchuu waan hin taaneef mana yaalaa geessuun barbaachisaadha. Ol gurraa, garaa kaasaa, ho'iinsi qaamaa dabaluu baay'ee humnaa ol ba'uu kun sirrii miti jechuudha. Mallattoo dhibee biraa lamanii kan ilkaanii miti. Kan ilkaanii xinnoo hooqsisa bakki suni of riguu funyaanii fi ija isaanii fa'a. Akkasumas immoo quba isaanii afaanitti kaa'u bakki itti biqilaa jirtu sana riguu barbaadu. Akkasumas xiqqoo gororri afaanitti baay'ata. Bobbaa isaanii xiqqoo qallatti. Amala dhabu. Fedhii nyaataa xiqqoo qannasti. Kana haala waan hedduun fidu jechuudha. Daa'imman yeroo ilkaan biqilchuuf jedhan egaa mallattoo isaan xixiqqoo agarsiisan kuni waan nama yaaddessu miti. Akkasumas waan yeroo muraasaa booda ofuma isaa badudha. Maaliif ilkaan riqsiisuun sirrii miti jettu maal goona yeroo isaan akkas ta'an kan jedhuu fi mallattoon kun giddu galeessaan guyyaa 8 tura jedhamee tilmaamama. Guyyaa 8 booda yeroo ilkaan biqilee bahee mul'atu daa'imni ni dhiisa mala sana. Haa ta'u malee daa'imman tokko tokko biratti hanga torbee 2 ga'uu danda'a. Guyyaa 8 hanga torbee 2 ga'uu danda'a. Sanaa booda yeroo ilkaan biqilu ni dhiisa. Hanga ilkaan biqilee wanti kun dhiisutti immoo
erga isaanii riqsiisuu maal gochuurraa wanti kun baay'ee isaan jeeqee wantoota maatiin gochuu qaban immoo tokko haadha buddeena afaan kaa'udha yookaan jiraannaati akkuma suurarratti argitan kana afaan isaanii keessa kaa'u. Yeroo akkas afaan keessa keenyu bakkittii biqilaa jirtu sana bakkittii isaa riqsiistu tana itti rigu jechuudha. Yeroo kun afaan keessa jiru itti rigu inni oksisu sun irraa xiqqoo gadi gala. Garbiraan wantoota qulqulluu daa'imman ittiin taphatan kanneen tasa hin liqimsamne yookaan harka keenya sirriitti dhiqannee quba keenyaan sukkuumuufi. Akkuma suuratti argitan kana machaawashaa ijoollee qulqulluu ta'een sirriitti qulqulleessinee miicnee bishaan ho'aadhaan jechuudha. Erga inni qulqullaa'ee booda yoo itti laannee isaanuu afaan keessa kaa'anii bakka ilkaan isaan riqsiisaa jirtu sana ciniinu jechuudha. Akkasumas quba keenya sirriitti dhiqannee bakkittii biqilaa jirtu sana yoo suutannee sukkuumneef rigneef quba keenya dhukkubbiin isaa itti hir'ata. Kana malees daqiiqaa tokko yookaan lama uffata xiqqoo bishaan dilalleessituu keessa tureen cuubuun bakka ilkaan sun biqilurraa kaa'uufi. Uffata xiqqoo waanuma akka goozii fa'aa jechuudha. Waanuma jirbii fa'aa fooxaa xixiqqoo ishee bishaan dilallaa'ee bishaan firiijii keessa ture akka cabbii fa'aatti kan ta'e jechuudha. Fooxaa kanaan maruudhaan bakkittii kanarra kaa'u yookaan bishaanuma qorreeru fooxaa kanaan jiisnee bakkittii biqilaa jirtu kana bakkittii isaan riqsiistu sana bakkittii ilkaan biqilaa jirtu kanarra kaa'uuf. Kun daqiiqaa tokko lamaaf akka itti qabneennaan gahaadha. Dhukkubni isaa akka irra turraa taasisa jechuudha. Kana malees yoo immoo baay'ee mala isaan dhoowwate dawaa kanneen akka parastaamoolii fa'aa kanneen dhukkubbii hir'isan karaa teessumaa galchuufi. Yeroo karaa teessumaa galchan shirooppii isaas kennuufi ni danda'ama. Kun egaa dhukkubbii hir'isuuf jechuudha. Haa ta'u malee immoo yeroo ilkaan isaanii biqilu keessumaa guyyaa 8 hanga torbee 2 gidduutti ofuma isaa deebii bada. Inni dhiisa yeroo ilkaan sun biqilu. Yeroo hedduus mallattoo ilkaan biqilchuu kan fidu ilkaan gara jalqabaa biqilan ilkaan yeroo jalqabaa biqilan arfan malee inni kaan badaa mallattoo akkasii baay'ee hin qabu. Dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.